fidadhee dhufe qabadhee gaafa guyyaa kamisaa mana sanaan badee jechuudha. Ani qabeenya isheetti simbu hin barbaadu waan kan isheetti sashennaa laatte iyyuu achitti dhiisee fi waan isheen laatte achi kaa'ee fi hin barbaadu qabeenya isheen laatte hin barbaadu akka carraa ta'e immoo iidatti birrii laatteetti birriitti sanaan koo qabadhee iidatti laatte isaanii laatte naan laatte iidatti laatte naan birrii 400 wayinuu laatteetti isallee qabadhee wayyaa isheen laatte sashena iidatti bitte achuma kaa'ee fi qabeenya isheen laatte guutuu achuma kaa'ee fi harka koo miila koo qabadhee boolli sii qotamu kana caalaan hin jiru waggaa meeqasaan natti barreessu kottuu manatti deebi'inaan jedhu teekistiin barreessu yeroon jalaa badechuudha teekistiin manaa barreessu angaruu waanan sodaadhe isinitti hima waanan sodaadhe gaafa makiinaa karaarra deemu argu makiinama madaamii kooti natti fakkaatee rapheen kan kooti kun immoo jechuudha oluma na dhaabata akka bakka natti dhufte jechuudha bakka qabame jechuudha har'a kan jedhu makiinaa namaa gaafan argu makiinaa wal fakkaatan teera biyya kana keessatti makiinaan araboota wal fakkaata bakka makiinaa isaanii natti dhufe jedhee akkattiin haga ji'a 5 ji'a 6 tokko likkiitti galeera garoonis sodaadheen ture garmaleen sodaadhee sim kaardii biyya kanaan qabu nurratti hin dawwalanii kiin sim kaardii Dubaayiidha ture kansa makiinaa bakka ammas makiinaa madaamii kan fakkaatu sun yeroo na bira dhuftu lapheen koo bata Ragami na dara kesanan hasa qom nagara dhugaadha bar warra si mudatu biyya yoo baddan kan si mudatu akkas makiinaan isaanii gaafa dhufu bakka lapheen koo na dhaabatee dara kan keetti bakka madaamiin natti dhuftee na qabatte jechuudha bakka fiisis jedhee ofirra dhaabadhee ofirra keessumaa mazibaalaan gata yoo ta'e ofirra dhaabadha bakka xaxxadhee dhaabadha kana ammoo maaskiitu yoo xinnoo tokko na irraanfachiisa kaza soota jaalallee qabachuutti ka'ee jaalallee tokko qabadhee haala biyya kana keessa miila tokko na dhaabee na agarsiisnaan deebi'ee immoo jaalallee qabadhee jaalallee sheebaa tokkoon qabadhee sheebaa isa ta'uu inni rakkoon qabu biyya kana bakka akkatti na ashkarakaree haala biyya kanaa natti mee ani koo biyya kana badaanan sodaadhaa minaamin jedheen gina kana ID qabuun itti meesatti immoo isatti kanaan himee akkan ID akka maqaadii biyya kanaa qabutti itti mee macheem kan isin nyaatu suma jaalalluma tiree kan isin nyaatu kan isin qabsiise biyya isin buusu jaalalluma sana mitiree kanaaf akkan obboleetti as keessaa qabu akkan maatii as keessaa qabu akka isaan viizaa hojjechiisanii na fidanii fakkeenyaaf araba tokko biraa yoon ba'ee araba biraa galee arabni sun araboota biraa wajjin walitti na naqxee kan jedhu isarraa gaafachaa katamaan kun maal akka fakkaatu suuta irraanfachaa deemu ammaa kana makiinaa fakkaatu miti yoo dhufe madaamiin ishee dhufte yoo isatti nisibee kan jedhaanii narraa galee sodaan sun jechuudha inna waan akkasiis hin mudata garuu bagambade anaan na fayyadeera baduunko itti dandeessanii mana kontiraataa waggaa 2 caalaatuun teessan ta'ee dasneed haala mijeeffatan yoo sin baddan dasneed yoo gadi baatan birriinillee kan caalu argattu lammatammoo birriin kan caaluudha kan kontiraataatti hixii fiidha kan naa kaffalamaa ture yoo mana ijaaran yoo alaamaa qabdan yoo makiinaa bituu barbaadan bakkee keessa yoo teessan daftaniiti kan isin fixattan bakkee keessan daftaniiti kan isin fiddan jechuudha wantoota kana daftanii fiddu maaliif birriin keessan hixii fiidha samana kontiraataatti hixii fi kaffalama waan ta'eef ohitta manamummaan qabdu hin uffattu hin dhiqattu hin dibattu bakkeen keessi maal akka ta'e bartu biyyi kun maal akka ta'e hin hubattu nama ajjuwattu bakka qophii hin dhattu bakka bashannanaa hin dhattu bakka kana hin dhattu gin kontiraatarraa bakkee keessa wayyaan jedha dubartiidhaaf maaliif idimee ishee jala nyaatee fixa malee manni kontiraataa birriin isaanii dadhabaadha hojiin keessan garuu tamasaasaayidha sanuun bakkee keessa hojiin wal fakkaataadha gindammoo birriin keessan bataam itti du'aadha egaa rabbii fagalatu har'a zutti jechuu barbaadani እና ስልኪ ለፈለፈው ዲሳቴ የወደንደሰን ወረክ መነ ኮንትራታ ጀርተን መቼም ወጋ ሰዲ አፍርቴ ሰነናት ገና አማኑኤል እንገር እንጂ ፍራተ ማለት ስፓርዲ ታታ ዱጋራ ቢስት እይሼስ ማመኒሱን ኢላሉን መነሰነ ወልፈካታ ሰነ ተኮ ኢላሉን ደሞዚኬ ብሪኩ መተኮ ዲብ ደማሲ ከፈለሙን ጀቹ ኮን ዱባርቲ ፊንታ ወዲ ሜሽ ጀራ ኛታ የወደንደሰን ጀራ ባዳሽ lupa keessanii farqa keessan gabadate dammoo yoo achi baddan laaptooppii fuunee baana uffata madaamii fuutee baana warqii ishee fuunee baana isheen aarsiseetti dammoo sanaan kaffala jette qodaa tokkotti buute gaafa gadi baatu qodaa tokkotti buute
buutee jechuudha achii mana hidhaa keessatti hafta. Harka kee miila kee bichaa qabadhu bahe uffata kee bichaa fudhadhu bahe yoo gadi baasa ta'e mana sana keessaa yoo baduu barbaadde jechuun garuu badaa sa'aatii ammaa kana badaa dheessin hin gorsu hojiitu hin jiru sa'aatii ammaa kana ijoolleen baay'een mana ciisti rabbii fagalatu amma immoo deebi'ee hojiin ilma dhufa hin badaas hin deebi'as hojiin an mana kana maanni ta'e hin beeku malee garuu manni kontiraataa dubartootaa hin ta'uun jira idimee keessan fixaa daftaniillee mana ni ijaartanii anamma mana ani bakkee keessa yeroo jiru mana ijaaree waggaa tokkoof ji'a sadiittan fixe mana ijaare mana qorqorroo jechuudha. Waggaaf ji'a sadiittan fixeen warra keenyaan mana ijaare deebi'ee waan baay'een godhee deebi'ee atoo mana kontiraataa taa'ee machee baay'ate waggaa 7 waggaa 8 natti fudhata mana kontiraataa keessatti natti hin fudhata gin ani birrima 2000 sana iyyuu walitti qabee mana ijaarame waggaa tokkoof ji'a yeroo sana waggaa tokkoof ji'a 3 waggaa tokkoof ji'a 2 caalaa natti fudhateera natti fakkaatu maaliif lafa qabu malee waan biraan qaban ture waan hundumtuu bitameeti kan ijaarame yoo mana kontiraataa keessan garuu mana kana ijaaruuf waggaa 3-4 isinitti fudhata kanarraati bareedaadha kottu sobduu itti ani sobduu miti waanan argeera waanan godheraan dubbadhaan an kaameraa fi lafa itti sobuu kan sangarramu gin bakkee keessa amma fakkeenyaaf Dubaayii ammoo birikuma 500 bichaatti isinii kaffalama yoo isin ijaazaan baatan ta'e illee bareeda mana ijaazaa yoo baatan ta'e isinii gala inna harka meeqa mana kontiraataarra bakkee wayyaa yoo bakkee alaamaa qabaatte yoo ijaazaan baatu ta'e bakkee wayyaa ijaazaa ma baatee masana siraata qabaannaanis bakkee wayya harka meeqa bakkee wayya jijjiiramaaf bakkee wayyaa manni kontiraataa gizee baay'ee isinti fudhata idimee keessan sin jalaa nyaata inna bahareenii mooree diinarii 170 በጣም itti birrii guddaadha bar intala addaati yoo badde diinaraa 170 sii kafalama በጣም itti guddaadha birrii 1,700 riyaalatti yeroo riyaalatti gaafa deebu 100 fi intini nanatti dawalina gaafa riyaalatti deebu birrii guddaadha gin warra Dubaayii 500 yoo ta'e mana ijaazaan baatu taanaan manuma sana keessa taanaan hojiin kee dhaabbataa sii ta'ee bareedaadha bexaam itti bareedaadha amma nu biraatti 2,000 haga 2,500 kaffalamaasi asii Saudiin tamasaasaayidha Bahareenii fi Dubaayii immoo akkasitti fakkaata tamasaasaayidha asii immoo garuu Joordaan keessatti Beeruutii keessatti nan bada jettanii akka yaanne adaraa keessan biyya ta'u miti aga tokko Saudii isinii wayi Saudii fi asii guddaadha seeraan hojjeta taanaan hojiidhaaf argatte jechuudha Beeruutii diinaara 1000 doolaara akkata birriin keessan no warri Beeruutii badaan jenneen warra Beeruutii bexaam itti birriin keessan gadi bu'aa dadhabaadha Joordaaniif isin badaan jenne bin kaan immoo yoo haala qabaatan yoo nama qabaatan dubartii amantaniin ba'inaa gin yoo nama qabaatan koo tokko 200 mana kontiraataa jira rabbiin si gargaaru lubbu amma nuun biyya kana keessaati amma kan haala Saudii dhagayetti illee atamma yoo galuu barbaadde imbaasiidhatte haala fixattee riyaala 2,000 kaffaltee yoo baay'ate 2,000 kan tikeetii wajjin kutattee galta jedhaniiru achillee bareedaadha Dubaayillee galuun bareedaadha Bahareenii galuun bareedaadha asii keessaas galuun bareedaadha Kaatariyyuu biyyatti galuun baay'ee salphaadha mana hidhaan qabu baay'inaan torbee 2 torbee 3 caalu manni hidhaa asiiti yoo tikeetii kutatte immoo qaxataa galuu dandeessaati kanaaf biyyoota biraa garuu badaadha isin gorsumaanii fi haalli isaa ulfaataadha dhiiraa fi ulfaata malee biyyi Saudiyyuu dubartiidhaaf bareedaadha dubartiin biyya Saudii keessa jirtu biyyatti galuu yoo barbaadde imbaasii dhaqiitii imbaasiidhaan waraqaa baafadhuutii tikeetii kee kutadhuutii biyyatti galuu dandeessa mana hidhaa waggaa tokko isin hin barbaachisu dubartootuma warra Suudii keessa jiru waliin gatan qabamne intal kottu vilaajoo mana na jedha vilaajoo keessa mana fuudha vilaajoo keessa ho'a kanaan ho'isaayyuu nama ajjeesuuf kaan mana na jedha vilaajoo keessa cufaadha amma Saudiin cufaa miti banaadhaan ergama Saudiitti aquu danda'u aniyyuu nama beeku ijoolleen safara keenya kan Saudii deeman jiru yoo nama qabaatanii baddan yoo hojjetattan mana Saudii keessa imbaasii dhattanii
Suudiin biyya bineensaati gaarummaa maalii qaba akka tokkoottidha akka dingataa yoo qabamte mana hidhaa keessa waggaa tokko ta'uu dandeessa gina akkaan amma information dhaga'ee jirutti yoo dhattanii imbaasiidhaan waraqata baafattanii salphaatti biyya galuu dandeessan jedhan birrii 2,000 riyaala 2,000 caalaa isin hin gaafatu riyaala 2,000 biyyatti galuu dandeessan jedhanii